በዛ ደረጃ ሳይሆን ሁሉንም የኦሮሚያ ክፍል በሚያንጸባርቅ መልኩ አመራሩን እንዲያወጣ ነው የምንፈልገው። ይሄንን ነው ለማለት ነው። ቁራኒ ደገይሰን የሮ አደዳቲ አዲ ብልስማ ኦሮሞ አከስታተ ከነታተ ከዩ ኦሎላ በቃ አደዳት ደገይሰን ኩኒ ኑቲ ከሰ ከኘቲፍ ኩሰን የሮ ሄልተን ውተንቲ ኦገስት ኩዳን ኢብሰከኒኑ ዋን ከሰ ከኛኒ ኩሰን waan keessa keenya keessumatti goona jenneetini ejjennoo dhaaba kanaa qofa ibsine jechuudha. Inni sana immoo nu miidhe ni beeyna akka nu miidhes ni beeyna. Haa miidhamnu jenneeti goone. Obsa qabaachuu nurra jira jenneeti. Koree naamusaa fi to'annootu dhimma keenya harkaa qaba jenneeti. Isaanitti immoo hayyu dureen ammarraa eegalee hojii akka dhaabu jeequmsa kana ka'uu meesisa. Nama tokko jecha dhaabni diigamuu qabuuti dhaaphaa. Dhaaphu jechuu ni qabdan jennee itti kanine xalayaa itti kanine. Boordii filannoolee beeksifne jechuudha. Kuni maali? Keessa ofiitti waa fixachuu danda'udha. Waan keessatti fixachuu danda'an immoo alatti hin baasan jenneeti goone jechuudha. Kana jechuun sodaa miti. Ifirratti abdii dhabuudhaa miti. Seeraa ifii tumatanitti abboomamuu jechuudha. Seera ifii tumatte jala buluu qabda malee seeraa olii miti jechuudha. Santuu saniif jecha if qabne malee dhugaas wallaalleetii miti. Kanaaf eega biyya galle hoggaa lama. Waggaa lamaan keenya boruu beekadha. Waggaa lammaffaa jirra. Yeroo kana keessa waa hedduu obsineetumaan uummanni keenya waan hamaa akka nurraan dhageenye keessa alaan hamilee akka godhatu jennee waa hedduu obsine. Hojii siyaasaa fi jaarmayaa, hojiin dinagdee hawaasummaa hundinuu nama tokko harkatti gale. Eega biyya kanatti galle waggaa lamaan kana dinagdeen dhaaba kanaa qabeenyi dhaaba kanaa riippoortii ta'een beeku gumii sabaatiif seentiraal komiteedha. Koree jiraachituudhaaf ta'een beeku. Afooshaa yookaan iddiriin mandara tokkootu maallaqa yookaan horii hanga qabu ni beeka. Haganaatu bee haganaatu hafe. Arra akka seera dhaaba kanaatti anatti aanaa iyyuu hin beeku. Isaan kunis hin beekan tokkoon waajji koree jiraachiftu nama tokko jechuudha. Kuni seeraa miti. Seera keenya ala. Akkasitti deemuu ni danda'ama? Hin danda'amu. Sanuu hin kaafne nuti walgahii irratti dheengatte. Dhimmootuma yeroodhaa kan haala yeroo irratti mari'anne malee sanaa hin kaafne ni dhiifne. Akka malee deemuudhaa fi sirna ala deemuudhaatiitu amma dhufeef kaasuu dandeenya jechuudha. Kuni akkasitti fufuu hin danda'amu. Eegaa hayyu dureen hojii kanatti dhufe bodaawwan ibsaadha yeroo sadii jeequmsi keessaa kun dhalate rakkinni keessaa amma kun afraffaan kun itti fufuu hin danda'u jenna. Matuma isaa qofaan ugguramee dhaaba kana keessaa mana isaa taa'uu qaba malee dhaaba diiguu hin danda'u jennee jechuudha. Murtiin keenya kana. Miseensonni keenya kan wallaalaanis beekaanis isa jalatti mataa qabatanii yeroo ammaan tana olii gaffi fiigan wanni itti jirtan sirrii miti ejjennaa keessan jijjiirradhaa sirnatti tartiibatti deebi'aa jennaan. Ammaan booda sochii tokko qajeelfamaa fi ajaja isarraa fudhattanii yoo deemtan rakkina isinirra gahuuf matuma keessanitti gaafatamtan jennaan. Waajjirri ABO'dhaa gullalleen kun kanuma asitti as deebi'aa qajeelfama sirraa fudhadhaa seeraan sirnaan hojii keessanitti deebi'aa hojii gaggeessaa jennaan. Saniin ala immoo waliin dhiifnu seerarra wal deebinu sirnarra wal deebinu isuma kanatti dhaamuu barbaadna jechuudha. Kanneen ammoo biyya alaa taa'uudhaan tarsimoo faallaa tarsimoo dhaaba kanaa seeraa fi sirna asitti waliin tumanne faalleessuudhaan biyya ambaa ta'aniitiin olola diiggaa ooftaniin dhaabaa tasgabbaa waa ifilaalaa jennaan. Qabsoon kun qabsoo Oromooti. Uummanni Oromoodhaa hoggaa 50 ol kaabaa kibba bahaadhaan itti wareegame. Kan nama tokkootii miti. Kan nama lamaatii miti. Kan ganda tokkootii miti. Kun beekamuu qabu. Nageenyi Oromiyaa yoo nageen Oromiyaa yoo nagee qabaatte Itoophiyaan guutuu nagee qabatti. Kanneen ammoo biyya ambaa taa'uudhaan nagee Oromiyaadhaa kana booreessuu barbaadan dirree lolaa godhuu barbaadan kanaanillee mee xiqqoof laalaa jennaan jechuudha. Kun sirrii miti akkatti jirtani. Keessattuu maqaa dhaaba kanaatiin kan biraatii miti akka jennu maqaa dhaaba kanaatiin. Kaleessa asitti kan seera tumanne
namni lammii biyya ambaa taatan namni Oromoodha yoo gaafatama qaba fudhachuu barbaadan lammummaa alaa san lafa kayaa asitti gaafatama fudhadhaa nu waliin dhaaba kana hoogganaa waliin jenne seeraatu akkas jedha yoo san hin ta'e ammoo hoogganummaadhaa miti akka miseensaatti qooda kan nu danda'an haa ta'u ammoo isaan san achi darbaniitiin hooggana ifiin jechuudhaan hooggana biyya keessa jiru irratti waan adda addaa darbachaa jiranii jechuudha. Hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa eegee biyya seennee kora bu'uureessaa godhanne booda kanuma isa as jiru kana malee alaa hin qabnu alaa caasa qabna malee hooggana hin qabnu seerumaatu akkasi asitti sanumatu manni addaan kaan kunillee akka beekamuu barbaadna jechuudha. Warreen ala ta'an kaan koomanitiin Oromoodhaa ka ala jirtan manni Oromoodhaa kaleessaas qabsoo na gargaaruudhaan qooda bal'aa qabdan seenaa bareedaa hojjechaa jirtan san ammallee itti fufaa qabsoo keessan gargaara. Nama tokko immoo akka mootiitti akka yookaan nugusaatti barcuma irra tursiisuudhaaf jecha halkanii guyyaan dhamayina. Namni tokko nama tokko seera keenya keessa namni tokko dhaabaan ajajamaa jira. Jirtanii harki bicuun harka waajibaaf ajajama. Qaamni gadii qaama oliitiif ajajamaa jira kun seeruma keenya kan akkasitti hubachuu danda'uudha beekuu danda'uudha warreen biyya ammaa jirtaniif kanuma jennaa jechuudha. Warra biyya keessa jiru uummata keenyaaf hoo dhaamsi qabnu maali? Addi bilisummaa Oromoodhaa tokko ta'ee mootummaa cimsaa keessaa 1984 akka lakkoofsa biyya kanaatti ba'e 1982 akka Awurooppaatti asii ba'e meeqa ta'ee isinitti deebi'e ni beeytan. Sadii taanee dhufne argitanii jeneraal Kamaal Galchuutu afurii taane inni maqaa biraa godhatee warri kaan ammoo maqaa tokkichuma qabnu alaabaan qabnu waan hunda qabnu sadii taanee dhufne sadii nu hin dandeenyu tokko nurraa deebi'aadhaa jenna tokko deebina jennee waajjiruma kanatti tattaaffii guddoo goone. Dhaabni sadeem tokkotti deebi'ee maqaa dhaaba tokko akka qabaatuuf tattaaffii nuti goone maal ta'e warra abaarame keessaa taane jechuudha. Kunis nama biraati miti. Ka didee fudhachuu didee tokkummaa dhaabota Oromoodhaa kan as jiru ka waliin as jiru kana ka didee dura dhaabbateetiin kan falmee didee obbo Daawud Ibsaati nama biraati miti. Akka ifuma qofaaf hayyuu durummaa isaa kana jabeeffatee itti fufu. Akka warri biraas yoo dabalaman aangoo irraa fudhatan ka jiru fi didee jechuudha waan biraa tokko hin jiru. Hinjiru wanni bira Oromoon kana beeku qaba. Kaleessa biyya ambaa turan galaasaa tilboo faanni beektanii namni hin beekne hin jiru. Walitti deebinee yoo tokko taane Oromoodhaaf illee bu'aa qaba jennee yaadne jechuudha. Hin danda'amne immoo ni dide dirruma beektiti walgahii irratti koominiitii irra jira. Kana hunda dubbatuu hin barbaanne. Keessa keenya waan keessa keenyaa kana haa cufannu wanni dhiifne. Uummanni immoo yeroo simannaa nuti dhufne biyya kana seenne asmaraarraa biyya kana seenne tokko ta'a walitti deebi'a maqaa tokko maqaa beeka qabattanii nu keessa hin deebina tokko ta'a hin dandeenyu tokko ta'a nuun jechaa turan. Hawwii qofaan hin ta'u gaa hojiidhaan ta'a malee isa kanaan ibsuu barbaadee jechuudha. Kan bal'inaan tuttuqameeti jira. Maddi waan kanaa walgeewumaa adoolessa 26-27 walgeen nuti asii gooneetiitu rakkina kana uume jechuudha. Wanni biraan jiru bakka hayyuu dureen hin jirretti iddoo hayyuu dureen hin jirretti itti aanaatu gaggeessa seera kun kuni tahuu hin qabu du'eetiin badaadhaatiitu rakkina kana nutti fide. Waan san riizaaltii isaa osoo eege walga'iin sana waggaa xumuramee booda riizaaltiin isaa maali? Xumurri isaa maali? Kottaa biriif na godha kottaa natti hima ajandaan walgahii sanii maali jechuu danda'a. Guyyaa lama nama osoo hin dadhabu nama waggaa 21 ajaja isaa fudhannee waliin hojjenneetiitu walgahii guyyaa lamaan oobsuu dadhabee beeka. Walgahii guyyaa lamaan nuti waggaa 21 immoo ajaja fudhannee qaabsoof jecha biyyaaf jecha uummata Oromootiif jecha tokkummaa dhaaba kanaatiif jecha tokkummaa miseensaatiif jecha tole jennee ajaja inni kennuun waggaa 21 waliin hojjenne jechuudha. Guyyaa lama immoo nu oobsuu dadhabeen dhugaan jirus kana uummanni Oromoo beekuu qaba.
namni hundi beeku qabu kana dhowsuus hin barbaannu qabsoon kun ka ummataati malee kan nama tokkootiif nama lamaatiif miti kun beekuma qaba jechuudha kanumaati dabaluu barbaadee fayyaa galatooma የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወጥተው ያንኑ ስም ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ያንኑ ስም ይዘው ወደ አገር ቤት የገቡ ድርጅቶች አሉ ከነሱ ጋር በአንድነት ወደ አንድነት መተን ያላማ ልዩነት የለም ቀደም ሲል እንግዲህ ቀደም ሲል ሲገለጽ በነበረው መልክ የወጡት ናቸው ብዙዎቹ ህዝባችን ወደ አገር ቤት ስንገባ ተላይታችሁ አትምጡብን አንድ ሆናችሁ ነው ብለው ጫና ያደረጉ ነበር እዚህ ሀገር ከገባን ወዲህ ይሄ ጥያቄ ሁሌ አለ እኛም ደግሞ ስናየው ልዩነታችን በጣም ጥቃቅን ልዩነቶች ናቸው ያሉት ብለን እዚህ ግቢ ውስጥ እዚሁ ጽፈት ቤት ውስጥ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ስብሰባ አድርጎ ይሄንን ውሳኔ ሲወስን ሊቀመንበሩ ብቻቸውን አልቀበልም ብለው አካኪ ዘራብ ብለው እምቢ አሉ ይሄም ደግሞ የሆነው እነዛ ሰዎች ቢመጡ ወደ ድርጅቱ ቢመጡ ድርጅቱ ቢሰፋ ለወንበሬ ያሰጉኛል ከመል ነው እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የለም እና የድርጅቱ ውሳኔ የሥራ አስፈጻሚ ውሳኔ